Intarteeymentii Kookeet Intarteeyment dhaabbanni keenya hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa goruudhaan tajaajila kennaati argama. Kookeet filannoo teessan tan yeroo maraati. Kookeet Intarteeymentiin. Kun FM Finfinnee TV channel Kookeet Entertainmentiin torbanitti kan isin dhiyaatu qophii keessummaati. Akkam jirtan salaamtaa ta'e isin dagannee arras keessummaan qaba. Keessummaan kiyyaarraa kun artistiidha. Gaa torbanitti namoota ogummaa adda addaatiin qaban keessummaa godhee isin dhiyeessuun kiyya ni yaadatama. Keessummaan irraa kiyya kun eenyu? Isumaatu isin baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan. Mee dura irratti maqaa kee? Maqaan kiyya Falmii Siraajii. Falmii Siraaj gaana moonne hedduun si beeka. Mee falmiin eenyu? Falmiin kan Siraajii iddoon dhaloota isaa Harargee Carcar Odaa Bultumii. Akkasii achitti hin dhaladhe. Odaan Bultum maal fakkaatti mee ijoollummaatti? Odaan Bultum raareen darrabbaa bareedduudha. Mee ijoollummaa akkamitti dabarsite? Ijoollummaati laga dheedhee bobeessaa buuftee haaftee dongortee. Biraa harka keessaan qabu garuu ni tiifattuudha ni tiifannanti. Naannoo itti laala tiifattuudha? Tiifattuudha. Qonnas kan osuma qabaniiti akka maatitti nuti qonnas numa jirti tiifattuudha. Nuti annin tiisi. Kanarra guddaatu qote. Tole mee ijoollummaan haalli barnootaa maal fakkaata? Haalli barnootaa bareedaadha. Akkuma ta'eef hunda keessattuu baranneetuma as geenye alhamdulillah. Gaari mee artiin akkamiin walitti dhuftan? Artiin tun waan guyyaa keessaa atitti dhuftu miti uumamaan si keessa jirti. Waan uumamaan si keessa jirtu san ta'uu yaaddaa ta'uu sawwita. Artiin nu keessa jirtii fi karaa artii dhufne. Tole. Mee ijoollummaa sirboota eenyu fa'aa dhageeffattaa? Eenyu fakkeenya naa ta'ettee yaadda? Fakkeenyota dila tokko hin qaban. Fakkeenyota dila tokko hin qaban. Mooraa cichoominaa keessa gaafan dhufe. Usmaayyuu fi Abdi Qopheefaa warroota kanan fakkeenya godhadhala. Warroota cichoomina irraa bartu. Cichoomina jechuudha. Cichoomina irra cichuu waan qabdi irratti. Abadan jettee. Warroota akka sodaa lubbuutti yaafchee biyyaa bahee injiraadhu kafirtee biyyaa fi biyyee torratti sabaa fi aanaa koo keessatti haqaan falmachuudha murtiin. Warroota kanafaa cichoominaaf fakkeenya naa ta'an. Warroota akka Ali Birraa faatu jiru. Warroota akka Ali Birraadha. Warroota aartii jaalala dhama qabduun akka nuti aartii tana jaalannu nu taasisaa turan jechuudha. Sigalee Usmaayyoo fa'aa gaafa dhaggeeffattu miira qabsootiin. Ali Birraa gaafa dhaggeeffattu miira aartii miira jaalalaa bareedaadhaan dhaggeeffatta sigalee. Adamii fi Kadiiroo. Akkasuma isaan nu waan taane takka garte kana irraa argata. Amma fakkeenyaaf Kadiir Sayid gootummaa irraa bartaa. Adamaaruun akkas gootummaa sayyummaa irraa barta. Wallee isaa gaafa dubbii techaati walleen isaa gootuun jechuudha. Mee Adamarratti kun michuu baay'ee moo kamtu sitti tola? Adamaaruun michuu baay'een qabaa kajoo hedduu natti tola. Michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa. Dhaamsa koo ga'ini Oromoo tamara. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garra. Je'inaatti himi hawwiif yaada gara. Karrayyuu jalqabii Shawaa waliin ga'i. Gama Walloos Goorii kamiseen fullee. Mormor gamaas jee bayi waan baraati. Gimbiif daambii doolloo gidaamiif najooti. Qunnamuudhaan fedhee hawwisaanii dabee. Ataraate habbee. Booda na deebiste dhugaa mee gaafiin takka taniin si gaafadhu dur hayyoonni kuni achi Harargee ta'anii guutuu Oromiyaa kana daawwatu bara hin tuqamne sunitti arraartiin teenya bakka tam jirti. Manguddoo teenyaatu maal jireeta? Ilmi dhiiraa hagam gahaa jennaan hanga nyaatee gahaa jira. Ilmi dhiiraa ammas hanga yaadu sanga. Akka abbaan keenya itti yaadaa turee fi akka nuti har'a itti yaadaa jirru garagara. Abbaan keenya si ajaa'iba abboon carcar taa'eeti Oromiyaa guutuu immeej godhee sammuu keessaa qabala. Waa'ee Booranaa haasaa carcar taa'e osoo Boorana kan hin dhaqin. Waa'ee Gujii haasaa, waa'ee Wallaggaa haasaa, waa'ee Walloo haasaa, waa'ee Raayyaa haasaa. Sigalee Oromoof Oromiyaa waan jaamu kana malee irraa siquu hin qabu. Sigalee akka waan tuqama qabu. Abboo yeroo sanitti bakka uumama addaa takka sigalee ilma abbaa caalu hin taane ilma abbaadhaan utaaniti
Artiin bakka sanaan qatte. Artiin bakka sanaan qatte laala mooraa Oromoo keessa mooraa gandaatii fi gosaatiif duuba deebite. Sigalee mooraan gosaatii fi gandaatun amma artiin isa gosa jabaa qabutu mul'ata. Isa ganda gaddaa qabutu mul'ata. Hojjeteef yookiin cimaateef miti. Harka dhaanii tolbaasanii jechuudha. Abboonni keenya garuu halee isa Wallagga jirus isa Shawaa jirus isa Jimma jirus hunda isaanii ija takkaan laalanii Oromoo jennaan guutamtee isaaniif jechuudha. Amma garuu Ganda gaddeebine. amma if duuba deebine haa ta'u immoo silaa barnuti akka itti ta'uu qabnu. Abboon kalee Oromiyaa tana tokkoomsuuf Oromoo kana tokkoomsuuf wanni inni hojjetan hin jiru. Alma abboo caalu ta'uu kan dandeenyu ammallee yoo waa'ee kuushotaa haasa'u ni qofa. Yoo waa'ee Afrikaa haasa'u ni qofa. Mooraa Oromoodhaa kanaa'u abboon yaamee jira. Waan abboon hin jeeniin ala waan nuti jennu hin jiru. Fakkeenyaaf Oromoo ol guddisuu qabnaadha. saniin ol guddisuu qabna. Gara kuusitti ol jijjiirra. Gara kuusitti. Fakkeenyaaf abboon tokkummaa Oromoo irratti hojjete. Yoo dhimma abbaa caaluu ta'uudhaaf tokkummaa kuushotaa irratti hojjechuu danda'uu qabna. Tokkummaa kuushotaatti akkamitti bultii keenya ka gaddaa ka dursanii deebi'uu dandeenya irratti haasa'uu qabna malee. Gaariidha mee asirra gawwayna yaadachiise egaa kana jettee falmiin gandummaa qaba harargummaa qaba waan jedhan sooshaal miidiyaa irra yeroo tokko deemaa ture waan sana akka ofirraa deebista. Gandan qaba. Gandummaan qaba. Gandaan qaba gandummaan qaba. Ganda hunda keessan jiraadde. Osoon gandummaa qabaadde ganda hunda keessan jiraadde. Ganda hunda hin jaaladhu. Osoon gandummaa qabaadde ganda hunda hin jaaladhu. Garuu gandan qaba. Bakka itti ilaalatti dirqama uumama kun. Gosa nan qaba. Garuu gosummaan qaba. Gosan irraa dhaladhe nan qaba. Gosa Oromoo. Garuu gosummaa hin qabu. Gosummaa qabaachuu jechuun Oromoo jibbuu jechuu gosummaa qabaachuu jechuun. Ati sigalee gosummaa qabaachuu jechuun akka naazii Jarmanii fa'aan hin jiraanne fashistoonni sun ummanni kiyya ummata addunyaa tanaa hundaa olii kun maali gosummaa jedhama jechuudha. Falmiin harargummaa qabaa waan jedhanii deemaa ture. Yeroo tokko sooshaal miidiyaa irra deemaa ture wanni kun. Harargummaa tana anaan firratti hin beeku. Harargummaa inni hin beekne laa akkasana. Harargummaa akkasuma harargummaa qabaa. Gisiraan jettu harargee qofa jaalatte jechuun. Akkas akka jechuun. Olaantummaa harargummaa lalisaa. Khaxaanii jiran. Wallaa khaxaatee jirta karaa deebii jiinni. Kanaafuu falmiin Oromoodha. Falmiin Oromummaatti amanaa. Oromummaatti amanaa. Ilma abbaadhaan osoo ta'an ilma abbaa caalu malee waa'ee akkanaa. Hayyee falmi gara artii keenyaatti deebina. Mee dura falmii fi artiin akkamiin walitti dhufa? Falmii fi artiin baay'ee miira uumamaan na keessa jiru. Ta'ee osoo jiru gara mooraa artiidhaan moo kan dhufe. Sigalee mooraa artiitti kan dhufe gidiraa fi roorroo uummata kanarra geessitu kara mooraa artii nafiti. Nin baafadhaa waan na keessa jirtu tan. Akka warra na duraatti hin baafadhaa. Kufanis baafataniituma kufani. Kaja'uutu na fidela yeroo sana. Akkasi. Dura eessatti makamtee dura akkamitti sirba kee duraa dali? Dura asumatti gara Finfinnee tana haalli nutti hammannaan dhufne. Qabsoo qeerroo san keessatti hirmaataa turte? Qabsoo qeerroo sana nuti akkasitti wal jalaa illee hin dadhabne nuti sanuma taanedha. Gaafa sanuma taanu haceenis nu wareegame kunis nu kukkufee ijoolleen hiriyoota baay'ees ni dhabne ol dhufne jechuudha gara Finfinnee jedhu nu miira kiyya waan beekaniif hiriyoonni biyyatti hojii guddanne as warra jiran. Akka nan aartii irratti hojjedhu na taasisanii na bira dhaabbatanii istiidiyoo deemuu qabdanaan jaan istiidiyoo keen Zaakir Abdallaa bira deemee jechuudha. Akkami sirbi kee dura? Warra didee fafancilee falmate qeerroon akka kalee hin dabarsinuu lafa gootota ciccirreenya nuuqee hayyoota warra kaleessaa dararanii eenyummaa jijjiirii jedhanii hin jijjiiruudhaan du'e malee. Gaafa maaster pilaanii sun jechuudha. Maaster pilaanii miti dhiyoo. Achi wareegama acee kanarratti. Sirba kee duraa isaa? Isee. Tole. Mee sirba tokko naaf heerame sirba kee duraa isaa ta'u tokko? Sirba kiyyarraa kennaa daanaafati tooti silaaluun barbaadaanii utubaa jiruutti yaataata oggusuma yaadaanii jaalallinaan si qabu dhugaadha hunda situ natti caalee ijjitoo si argu barbaatti lubbuu yaabtii finsi caalee. Hayyee sirba falmii kana aferree walitti deebina. Hayyee gaa sirba kana aferree deebinee jirra. Falmi
ندأبم تدين خنا عرض قلت ورانا الدجال دخيزاي يروح بايس نقدر ما نقوم yeroo takka fiigicha dheeraa yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf gajjatta. Fiigicha meetira 100 gisee fiigan agarte. Yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf fiigicha san gajjatteeti qophooyta. Saniif gajjanne yeroo gabaabaa keessatti waan mooraa artii keessatti nuqunnamaa kana xumuruuf gajjanne. Mee amma artiin keenya gara kilippiitiin gara muuziqaatiin gara walaloo yeedalootiin mee kaduriin oggaa wal jala qabdi eessaa fi eessa jirra? Kaduriin oggaa wal cinaa qabdi hedduu adda fagoodha. Ciminii fi dandeettiin akka dur jiraachuu baattus hojiin dhaloota kana madaaltu numa jirti. Garuu gaa hojii dhaloota kana madaaltu dhaloota sanni madaalti jechuu hin dandeenyu. Maaliif abboo way jala laala. Amma hojii dhaloota kana abboo dura yoo qabde ni lolaa'u. Osoo dhufee argee. Ni lola. Dhaloota kana haa ta'u gaamee. Muka kanuma jiruun mana jaalala. Hanga keenya dhiibuma jirreetti. Hanga keenya dhiibuma jirra. Mee yeroo dhiyootti maal sirraa'e? Yeroo dhiyootti muuziqaa ni jira. Dursee muuziqaa muraasni ni jira. Yeroo dhiyoo keessatti ammas albamni ni jira. Inshallah warra sannoo haa godhu gaa'e. Albama guutuu hojjetaa jirta? Hanga amma kilippii meeqa? Hanga amma kilippii 4 moo akkana ni ga'a. 4 moo akkana ni ga'a. Sirba خبرة خيزة تقول sirboota qiyya keessaa kan hin yaadadhu. Goota biyya koo kan qabsootti kufee ani sinafnee daandii isaarra dhufee galee nuuf jedhee yaada buuqqatee osoo beela'uu garaasaa hidhatee eenyu kakasaa ni biyya falmatee. Sirba tokko gamtaan hojjentu waa'ee baqaarratti sirbaan hedduu jaalladhu tokko jira. Mee sirba sana yaadachiista? Sirbi sun hojii galgala tokkooti. Wallahi dhaqee sagalee kanneen ana faaxeen yaa Faraansuleetii fi sabboontu Muhammadii galgala san dhaqee sagalee kanneen deebi'u malee waan inni irraa qabu. Garuu argaa yeroo sanitti sirbicha faaxee fi Faraantu barreesse hedduugaa sirba ajaa'ibaati yeroo sanitti. Khabira gaafiin tiyya ijoon Amaariffaan sirba sirbitee jirta. Hedduun barablee artii Oromoo keessatti Amaariffaan sirbuun akkamii wanna kun? Akkamii yaalte? Ana akkinitti yaale yeroo san miira aarii tokko keessa waan hin tureef istiidiyoo osoo jirruuti wanni hin taane takka taate ture. Miira aarii santuu akkan hojii sana hojjedhu no godhee fakkeenyaaf ijoolleen Habashaatu waa jechuu fi kana ta'e si galee haa ta'u sirba saddan hojjedhee sirbi sun namicha amma waggaa 6 murteessan Taadiyoos Taantuu tokko jira si galee. Tolee jaarsa. Taadiyoos Taantuu haraan maal jee Oromoo ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ዓመት በፊት ኢትዮጵያ መሬት ውስጥ አልነበሩም እንጂ ከኢትዮጵያ ማንድ ስንዝር መሬት የላቸውም። አዎ አልነበሩም እንጂ ጃርሲ ሃይ ሃለኒ ናሪ በቃ እንደጋንት ጃርሲ ከነችውን ስን ሃይ ኡመተ ጉዳ kana akkamitti akkana ኡመተ ጉዳ kana akkana jaayechuutu nadagaame deebiseef jechuudha. Tolee. Wesel በሰና ጂ ጉዙት በመለሰከ እውነት ስሜ አባቴ ነው በዛ ነው የምጠራው ሃዮሜ ቶናቲ ኦሮሞ አባቴ ነው በኦሮሞ ምድር በአባቴ ክብር የመጣብኝ ሰው ማንንም አልመርም ብሔሬ ኦሮሞ ሀገር ኦሮሚያ እናንተ በድምር ስሌት ነው የመጣችሁ ወደ ኦሮምቢያ ታሪኩን የጻፈው ያቄስ አባባሬ ዛሬ ብኖር ነበሩ ሸት ማረገው የሱን ቅኔ አው ማዳጋስከር ያ የውሸት ታሪክ ተረት ነበር ያኔ ስንመጣ ከዛ ማዳጋስከር ማነው ሹፌራችን ስነዳይ ነበር በ16ኛው ክፍለ ዘመን ኦሮሞ አልነበረም በኢትዮጵያ ምድር ብለህ ስታስተምር ዘፈን ዝብነህበት በእኛ ስትዘምር በልስም አልንገር በ16ኛው ክፍለ ዘመን ጎንደር እስከ ጎጃም በኦሮሞ ግዛት ስገዛ ነበር ጎንደር ፋሲለደስ በአፋን ኦሮሞ ሲወያዩ ነበር እና ዛሬ እንነጋገር የታለች በእናት ምትጠራ አገር ውሸት ነገር ተረት ነበር አገር ስትነካ ታሪክ በደም ጽፎ አገሩን ያልሰጠ አሳልፎ ባልቻ አባናምሶ ሲዋጋ ገዝግሶ ፈረሱን ቀስቅሶ ኢትዮጵያ የአንድ እምነት ሀገር አይደለችም አዎ ኢትዮጵያ የአንድ ብሔር ሀገር አይደለችም ኢትዮጵያ ማለት የሁላችንም ናት ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ የሚኖርባት ዋው ሄዱ ስርባ በሬ ስርባ ሆነ ሄዱ መተበረሲ እንገኝ የዲ ያደከም እንገኝ ገሩ ክሊፒንግ ገዲስ ነው ክሊፕ ነው እንጂ አውዲዮሳ እንገዲስ አከጋሪ ደብሳ
Kagaariitiin deebisaa kanneen fi uummata biraa gasundaa miti hin geenye. Kana maaliif xiqqoo yuutuun kiyyaas daddabaadha. Waggaatti giste akka afaan dhufa waan ta'eef hojii qabadde. Daddabina natufa kiyyaati. Uummanni sirboota akkanaa wal jalaa fuudhee uummataan gahuu dirqama. Maaliif deebisaa uummataa kun kee qofaa miti. Deebisaa saba kanaati. Kanaafuu gamanumaan nutis warra sagantaa kana dhageeffachaa jiruun sirba lammii siraach kana Amaariffaan deebisaa warraaf kana barbaaddanii yuutuuba irra jirametti himi bakka argatan sirba. Sirbichi falmii jaa yuutuubni kiyya falmii jaa. Falmii jennaan yuutuuba kiyya ni argattan yuutuuba seentanii. Falmii siraaj Maadaagaskar jennaan sirba kana ni argattan. Maadaagaskar jaa maqaan sirbichi. Maadaagaskar jaa sirbichi. Gaafiin biraa yeroo baay'ee maal yeroo dhotti albama kiyyaan dhufaatiin jirette. Mee uummanni akkamitti eegee balu uummata keetiif ergaan qabdu. Uummanni kiyya silaa namni waan bareeddu fidee gabaa irratti nama gurgurateetu magaalaa. Rabbi afadoo waan bareedduun fidadde dhufa waan ayyaana qabdu ayyaana sittaa godhu jenna. Waan ayyaana qabduun fidadde dhufa hawaasni kiyya gara teeknooloojiinis ta'e websaayitiidhaanis gadi dhiisaa kallattii hundaaduu waan gadi dhiisuuf hawaasni kiyya akka qophii ta'e eegus abdiin qabaas san dura immoo hojiilee babbareedduu lama hawaasa kiyya fidaddeetu dhufuu san albamanii fidin dura. Mee san akka eeguuf fiinte xiqqoorra? San akka eedaniif. Jaalalata kan maqaa isinidha. Akka kiyyaan silaa summan fiilee sobdiin nama miitayaa jaalallee karaan dhiiraa lafaa duru beektaa osoo beektuma nama taphataa. Kana. Sirba hamma dhufaanii jirtu. Mee wanni inni dhageeta kan qabnu lammii falmii gaafii jaalalaatu itti baay'ata gara dubartoota irraa jira akkam takka dhuga. Gaafiin jaalalaa numa jirti. Hundi deebiin argatu. Lakki inni dhaba jechuus hin dandeenye. Maaliif mooraa jaalalaa kana keessatti abbaa waliin injifatee yeroo dheertuu jiraachuu danda'a waan ta'eef. Namni tokko nan injifatu jechuu hin dandeessu. Bareedeef nan injifateettee jaalachuu hin dandeessu. Fokkoteef nan injifateettee jibbitee irraa fagaachuu hin dandeessu. Nama walumatti dhiyaatu. Gaafa si injifatee mooraa jaalalaa keessa yeroo dheertuu wajji jiraachuu dandeessa jechuudha. Akkasii nama magaa mooraa jaalalaa tana keessatti nu injifatee nu wajji. Akka meemmoo bultii keessa jirtu. Bultii itti deemna amma dhiyaanne. Gaafii kiyyisan naan deebisine gaafiin jaalalaa baay'inaan gara kee dhufa jenna kam takka dhuga. Baay'ina akkasii sanillee hin qabdu dubartiin xiqqoo na sodaatti. Dubartiin na sodaatti baay'ina akkasiitillee hin qabdu dubartii ofitti amanamummaa ofitti qabdu takka jira beektaa. Dubartoota akkasiitti dhufee na gaafata baay'ee aan dubartii bareeddura akka maaliif akka ta'e hin beeku dubartii fokkottuun hedduu. Maaliif qoma dhiibdee natti dhufti si galee qoma dhiibdee hin beeku. Bakka dubartoota amma fakkeenyaaf namni afur yoo jaartii jaalalaa dhiyeesse sadi fokkottu. Gaafii akkuma dhufeessee deebistaaf. Sadi ilaala sadi fokkottuudha nama kana lakkinaan taatu jettee firaan deebistu. Takka bareedduudha bareedduun sun amala hin qabdu. Si galee. Addunyaa tokkodha. Akkana bareedduun amala hin qabdu fokkottuun boonaan taatu. Idduma sana jirra. Bakka. Gaarii falmii mee maayyirra sirba tokko naa affeerteeti durarratti immoo dhaammadhu wanni ansiin kaasii yoo jiraate namoonni galatoomfachuu barbaadu yoo jiraate galatoomfatte sirba tokko naa affeertee dhaammatte fuulduraan gara televezyiinii taanaan istuudiyoo kan inni affeeru ta'a hojii haaraan fuuldura uummata deebinu ta'a mee namoonni galatoomfachuu barbaadu wanni ansiin kaasii yoo jiraates kaasite sirba tokko nu affeertee dhaamman. Namni tokko kan inni mala kana keessatti galatoomfachuu fedhu. Maluma aartii irra dhufee kana keessattuu nama sadii dagachuun fedhu. Tokko hiriyoota kiyyaa ijoollee wajji dhaladhee ijoollee biyyaa Firoo Abdurrahmaan jaanii Aanaa Hasan jaanii Najiiboo Maaxiqqoo jaanii ijoollee jajjabduu ijoollee nanitti jaaladhu. Namni immoo guddaan tokko kan inni mala kiyya keessatti anaa mataa qabate akkanan onnadhee hojiilee nama hojjetu jiru kan na taasise yaadataa Junaydii onna irraan galatoomfatu barbaada. Maaliif abbaa imala kiyyaa kana jechuun danda'a galee mataa ol qabadhu hojjedhu nama naan je'ee galatoomin jechuun ni barbaada. Asumaanoo. Hayyee sirbata kanuu affeerteedha. Dhumarratti sirbinan isin affeeru abbaa cichoomina kiyyaa abbaa onnee gaafa ijoollummaadhaan natti godhu nama onnee gaafa ijoollummaa sirba isaa keessatti dhaggeeffadhe natti godhu nu hogoo bana.
Nahoo gobanaa sirbasaa osoo wanni illee hin beekne yeroo sanitti imimmaan na fida ture laa yeroo sanitti. Haa jiraatu namuu akkumatti jiraatetu haa jiraatu namuu hanga yeroon dhuftee bilisummaan argamu haa jiraatu namuu. Ja'anuu gobanaatti sirboota isaa guutummaa himalaal. Sirbi isaa waan jiru qaba laadhama boo'ichaa takka roorroo qaba. Roorroo tana cichoomina kana isarraan baree gaafa ijoolleedhaan wanni na yaada ture wajjiniin sirba yaada ijoolleen qaba laawu gaafa ijoollee garuu haa ta'u gaafa nan dhufee guddadhee kara mooraa aartii kana dhufu Nahoo Gobanaa laafee du'a afaan ga'ee jira. Akkasittiin isaa fayyaa qaba lubbuu wajji sirbuu baaddusi. Numan sirbaaf jee fi gaafa san isaa lubbuun jiru sirbeef jechuu sirba san. Barsiisaa qabsoodhaa fineensaa warraaqsaa hambaa jaalawwanii attakkamsi laaree fayyaa. Yaa gorsaa tokkummaa falmataa lammummaa barsiiftee Oromummaa dhaamtee baattee dirqama keenka. Hayyee falmii Siraaj sirba Nahoo Gobanaa kaatee afeerreeti. Dhaamanna deebina hojiilee haaraan deebinu ta'a. Hordoftoota sagantaa teenya egaa qophiin teenya qophiin keessummaa har'a tana fakkaatti torbaan keessummaa biraa qabadheetiin isin yaadda hora bula. Intarteeymentii Kookeet Intarteeyment dhaabbanni keenya hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa godhuudhaan tajaajila kennaati argama. Kookeet filannoo teessan tan yeroo maraati. Kookeet Intarteeymentiin.